Ashama hordoftoota sultub channel bakka jirtanitti nagayni kiyya isin bira haa ga'u. Egaa antana akkaataa nama Facebookaan isin hordofu akkaataa itti logout ofirraa itti godhan waliin ilaalla. Kanaaf Facebooka keessan keessaa yeroo tokkoof ni seentu. Erga Facebooka keessan keessa seentanii jettanii yeroo tokkoof bakka tuqaan sadan gubbaa jiru san yeroo tokkoof ni cuqaastu. Erga akkanatti isinii baasee jedhee setting in privacy ka jedhu ni cuqaastu. Amma setting ka jedhu yeroo tokkoof ni cuqaastanii. Ergasii kunoo wantoota hedduu akkanatti isinii baasa. Kunoo akkanatti isinii baasa. Kana keessaa isin kan filattan passport in the security ka jedhu kunoo ka gubbaarraa kana. Isa passport in the security ka jedhu san yeroo tokkoof hin cuqaastanii. Ergasii kunoo akkanatti isinii baasa. Si ol ka jedhu kana kunoo argaartan natti fakkaata. Kunoo asitti si ol ka jedhu kana argaartanii. Isa kana click yeroo tokkoof ni gootu. Kunoo silkoota namoota silkii irra fayyadamtan namoota isin hordofaa jiru kunoo akkanatti isinii baasaa ka amma active ta'ee dalagaa jiru jechaadha. Kunoo Samsung Galaxy A10 Robe Ethiopia ka jedhu kana isa sanii ka activity ammaaf hojjetaa jiru jechaadha. Gariin ammootu silkii an duraan irra fayyadamaa ture jechaadha. Ka irra seenee yeroo tokko irraa Samsung Galaxy jedha. A2 jedha. Baay'ee bakka kan irra fayyadamaa ture jechaadha. Kanneenii ka ammootu active ta'ee hojjetaa jiru ammaaf Samsung Galaxy A10 ka gubbaa dottisanii logout gochuu barbaadanillee karaa salphaa ta'een jechaadha logout gootanii. Kunoo bakka tuqaan sadan ufafoo jiru kana yeroo tokkoof tuqaastanii jettan akka isinii baata logout ka jedhu sana isa hoo tuqxanii jettan namni isin hordofaa jiru san jechaadha karaa salphaa ta'een ofirraa wanna godhuu dandeettan jedha. Ofirraa of keessaa baasuu dandeettanii achi booda paaspoortii keessan ni jijjiirattu jechaadha. Kanaaf akkaataa paaspoortii keessatti jijjiiratanillee yeroo jedhee kutaattanuu keessatti kabira keessatti qabadhee nan dhufa. Kanaaf karaa salphaa ta'een jechaadha namoota isin hordofaa jiru ka amma isin argaa jirtan kunoo amma ka dallataa ruuniin argaa jirtanii. Silkoota duraaniin osoo ka namni na jalaa fayyadamee hin ta'in silkoota duraaniin namni na jalaa jechuun silkii biraa irra ittiin fayyadamaa ture. Sanniin amma akkanatti naan baase. Ka ammoo active ta'ee dalagaa jiru ka gubbaa kana. Kanaaf yoo barumsi kun isinitti tolee jedhee subscribe like share godhaan nu jajjabeessaa isin hin jenne ilmaan Oromoo.